nama tokko akka malee miidhame garaan isa gubate beeta. Yogguu garaan isa gubate nama isa miidhe saniin akkas jedheen bakka lama nan dagatinii jedheen. Takkoffaa gaafa kadhattee rabbiirraa dhabde, lammaffaa gaafa guyyaan si dhiitee gara gargaltu wallaaltee dhibeen afaan hin qabne si qabatte ana nan dagatinii jedheen. Laannahu du'aayaan sitti kadhadhe ta'uu beekii jedheen. Ilmi namaa wanti inni akka malee sodaachuu qabu cubbuu namarra dalagu kana kamaa tadiinu tudaan. Wallaahi kubbaayyaati safarteen sii safarama. Rabbiin jazaa sii deebuun isaan oolu. Nam tokko osoo ati arrabsitu, osoo ati miitu, osoo ati gartee daangaa itti dabritu sin arrabsine, sin miine, sin dhooyine jechuun beeki namni sun si galaafate. Namni hamaan nama, namni dhugumatti si galaafatuu danda'u, dachiin akkasiin cittu gochuu danda'u rabbiin si kadhatee nama yoo ati arrabsitellee sin arrabsiine. Nama yoo ati daangaa itti darbitellee daangaa sitti hin darbine. Nama yoo ati miitellee si miine. Namni suni dhugumatti si miidheera addunyaa tanarratti. Leannahu rabbi si dabarfateera waan ta'eef. Yookaan rabbi addunyaa tanas sirraa baasa yookaan boru akhiraa soomanaa salaata keessarraa fudhata. Namni sun jechuun jaalattee osoo hin ta'in dirqamatti. So namni tokko sirraa baqatee homaa siin hin jenne yookiin ignoorsi godhe jechuun osoo ati isa miitu namoota tokko gowwaatu jira waan isa injifatan itti fakkaata jechuudha. Wallaahi dayni guddaa sirra jira addunyaa tanarratti. Dayni guddaa tokko jechuudha jireenya kee guutuu osoo itti tajaajiltee deebisuu hin dandeenye. Kanaaf of eeggannaa goonu. Namni du'aayii walii kadhatee wallaahi wal galaafata. Rabbiin immoo caadil hunda wal qixxeessaa waan ta'eef akka ati isa boochistetti si boochisa, akka ati isa diidetti si diiga, akka ati isa xiqqeessitetti si xiqqeessa, akka ati isa salphistetti si salphisa. Sanuu daran jazaa fi deebuu danda'a. So wayitii namatti daangaa dabritan, bakka namni hin jirre nama yaamtan, dhara namarratti yaaddan, kijiba namarra keettan, rabbiin ol ta'ee nama isin dhareetti yaaddan, nama isin kijiba irra keettan, nama isin gartee xiqqeessuuf ganamaa galgala waan garagaraatiin maqaa isaa garaa isaa balleessitan san waan inni dalaguuf waan isin dalaydanillee akka beekuun dagatina. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.